Yoo yaashama kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Ani Boonsaa Addisuu Guuteetii viidiyoo har'aa keessatti namni waaqayyoo raajii Masarrat dubartii haadha hiyyeessaa tokko karaarraa kaasanii mana ijaaraniif jedhu isiniif dhiyeessina. Akkasumas ergaa raajii yeroo san ergee akkasumas tajaajiltootaaf inni dubbate waldaa kiristaanaafis raajii ariifachiisaa biyya keenya ilaallatu dubbate isiniif dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Tarii YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Gara dhimma keenyaatti haa deemnu. Waaqayyo karaa nama raajii Masarrat taayee Aadde Warqinash Toliinaatiin karaarraa kaasee mana ijaareefi. Aadde Warqinash Toliinaa abbaan isaanii fi haati isaanii ijoollummaatti irraa du'anii ijoollummaatti jalqabee dhibee miillaatiin rakkachaa turaniiru. Mana yaalaa hedduu deemaa turanii akka furmaata dhaban ni dubbatu. Bara 2005 jilba isaanii irratti madaa'ee hospitaala Abbaa Duulaa deemnaan miilli isaanii akka irraa cituu qabu itti himani. Baasii mana yaalaa fi namas hin qabdu waan ta'eef deebi'anii erga galanii booda namoota deeggarsa kadhataniin bara 2012 miilli isaanii jilbatti irraa cite. Kana booda kushinaa namaa ciisaa karaarra ta'anii kadhatu turani. Barsiisaa Dabaloon gara waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa erga fidanii waa'ee isaanii rakkina isaanii nama Waaqayyoo raajii Masarrat taayeetti erga ibsanii booda namni Waaqayyoo raajii Masarrat taayee qarshii 100,000 fi 50,000 akka kennamuuf murteessanii barsiisaa Dabaloonis haala kana qindeessuun kiristaanota naannoo sanaa wajjin magaalaa Gimbii keessatti mana kutaa 4 qabu kushinaa fi mana fincaanii qabu ijaaranii Aadde Warqinash karaarraa kaasanii kushinaa namaatii baasanii sassaabamanii mana isaaniitti galaniiru. Kun gocha ajaa'ibaa raajii Masarrat taayee akkasumas barsiisaa Dabaloon deeggarsaan godhanidha. Waldaa kiristaanaa fi tajaajiltoota ishee maraaf yeroo Waaqayyo ulfina isaa itti mul'isu ga'eeraa dhimma adeemsa hojii hafuura qulqulluu ilaalchisee haaromsa guddaatu ta'a. Waaqayyo gootota garaa fi jilbeenfanne danuu ni kaasaa. Dhiibbaa gurguddaa biyyattii keessatti humna hafuurota hamootaa irratti ija ba'umsa mana isaa sarbame irratti hormootatti wangeela dhugaa ba'uun boojuu guddaa kan fidan dhugaa dubbachuuf qaama kamiinuu kan hin sodaanne mootummootatti dogongora kan mul'isan yeroo barbaachisuu fi akka barbaachisutti yaada Waaqayyoo kan tajaajilantu ka'u. Kun ta'uun dura garuu wantoota danuutu adda ba'a. Boruun calaluun ni ta'a. Addumaan tajaajiltoonni of eeggannoo cimsaa. Akka kanaan duraatti waliin dhahaa tajaajiluu irraa sirradhaa. Waaqayyo isa gara hojii kanaatti isin waame kabajaa. Waaqayyo ulfina koo nan eeggadha jedheera. Yeroo kanaan booda jiran keessatti immoo akka kanaan dura tajaajilaa baay'een dhukkubsatee balaa konkolaataa mudannoo rakkoo adda addaatiin gudaanu qofaa miti. Iddoo aarsaatti amma wanti sukkanneessaan ta'utti itti fufa. Dhugaa jiruun isinitti himaa garuu baay'een isin jaalladhaa. Kanaan booda Waaqayyo fuulaa fuulatti hojii jalqaba. Bara sana wantoota raawwatan akka amma hin fayyita jedhamee duuti hin ta'u. Hin duuta jedhamees hin fayyan. Fake profeesiin kunis ni dhaabbata. Waaqayyo humna isaas ni mul'isa. Kan kana jedhee raajii yeroo san Mokonnaaniiti. Siadu yemu guddisen nagar gaddo ani gadda kon ramfada guddisen nagar gaddo ani
gaddakoon irraan fadha isatii anaaf goote laale simfaarsa haja koo cuqqaale isatii anaaf goote yaade koo qadaade siado guddise nagargadao ani gaddakoon irraan fadha isatii anaaf goote laale simfaarsa dhimma koo cuqqaale isatii anaaf goote yaade simfaarsa dhimma koo qadaade ሃሌሉያ እንዲሁ በዋዛ መሞት አለ ወይ ሰው ስላወራ መሞት አለ ወይ ስለኔ የሚሟገት አለ በሰማይ አለ በሰማይ እንዲሁ በዋዛ መሞት አለ ወይ ሰው ስላወራ መሞት አለ ወይ ስለኔ የሚሟገት አለ በሰማይ አለ በሰማይ ሃሌሉያ jireenya kiyya harka Waaqaa keessa eebbi kiyya harka Waaqayyoo keessa jireenyi kiyya harka Waaqaa keessa eebbi kiyya harka Waaqayyoo keessa isatu na guddisa sana jiraachisa ni dandeessam waan hundumaa ni dandeessa waan hundumaa ni dandeessa maaltu si dhibaa ni dandeessa ati jabaa fayyinaan jetteen manis fayyina fee kainaan jetteen manis lafaan ka'ee kaminaan jettee anis nan hiikamee gaaffii koo fallisaa si bira argame fayyinaan jettee anis fayyina fee kainaan jettee manis lafaan ka'ee kaminaan jettee anis nan hiikamee gaaffii koo fallisaa si bira argame hallelujah አንተን አስቀድሜ መውጣቴ ሚስጥሩ ይሄው ነው የስኬቴ አንተን አስቀድሜ መውጣቴ ሚስጥሩ ይሄው ነው የስኬቴ እንዴት አልፈው ነበር ብቻዬን ቀድመ ባታቀናው መንገዴ harka kirambule ola ararakeenan amname tola ararake harka kirambule ola ararakeenan tola barru kirambule ola ararakeenan amname tola
kararagi dursa waan hunda galma jireenyaatiin ni naaqilee marree maalinni kan kana caale biqiltooti dhaabdeen gogaaree ingoo guraawwatee nan beeka namnaati jaallatteen badaaree hin baadurraa qabdan makeeka biqiltooti dhaabdeen gogaaree ingoo guraawwatee nan beeka namnaati. Guyyaan har'aayi biyyaafis haaraadha siifis haaraadha waaqayyoof garuu haaraa miti. Waaqayyo guyyoota gaafa gadhiisu yookaan dafinoo facaasaa roobii wiitata kibxata arbii jedhanii akkuma lakkaan jechaadha. Waaqayyo biratti guyyaan kun beekamaadha. Guyyoota kana keessatti wanta si raawwatantu tokko tokkoon yaa'anii wal guuranii dhufu. Siif garuu haaraadha waaqayyoof haaraa miti. Garuu wanta tokkoon sitti hima guyyaa haaraa kana keessatti waaqayyo bara dheeraadhaaf isa sii kakatee waan haaraa tokko gad sii dhiisaa jira. Jabaadhu bira geessaa. Durii yeroon isaallee xinnoo fagaateera akkoo keenya yookaan akaakayyuun keenya cal'isanii ija isaanii waan tokkorra dhaabanii bira darbitan teessan haasoftan isin hin dhaga'ani akkoo akaakayyuu maal taatanii jettanii gaafa isin gaafattanii yaadumatu na fudhatee badeedhu yaadi nama fudhatee bada. Macaafa qulqulluu keessaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 27 lakkoofsa 1 maal jedha beektu? Daawitii guyyaa tokko harka Saa'olitti du'uun koo waan hin hafneef yoon ka'ee duraa gara biyya Misiritti baqadhe malee ooluu hin danda'u jedheedha. Garaatu yaadee tarkaanfii dammoo miilla isaa fudhatee hin badeedha sagalee waaqayyo fuuldura biyya sana gadhiisee sokke. Beekta wanta ati yaaddu tokko yaada ta'ee nafu sanyii ta'ee dhalata waan ta'eef. Sanyiin lafa keessa gaafa buusanii mul'atu biyyootu irra galagalee bokkaanis itti roobaa lafa wal qixxaataa ta'a guyyaa tokko garuu hin biqila. Gooftaan keenya ija sinaaficaa jedhe akkasiif galatti immoo ija baargamoon jedhaan baargamoon xinnoo tokko lafa keessa biqila achii gaafa guddatu garuu filxii 400 filxii 500 filxii 1000 ta'uu faan danda'a maazanii baay'ee ta'uu danda'a yommuu ijaan ilaaltu ija keettiin argamu ijisaa. Yaadi ijattiin akkuma lafa keessa lixxee guddaa taatu yaada kee keessa inni jiru jireenya kee liqimsee si haguuguu danda'a. Kanaaf ariifattee na deemiin kiyyootti dirmita. Macaafni qulqulluuni macaafa keenyaa boqonnaa 25 lakkoofsa 8 ganama kana tun dubbifadhu akka jechuu isaa hubadhe. Wanti tokko waanuma ijaan argitee fi daftee gargubaa'ee gara uummata gargumeetti hin baasin waan sana keessa isaa sirriitti kan beeku dudduuba keetiin dhufee yommuu dubbatu saalfattaa'edha. Waanuma tokko gatii argiteef gatii dhageesseef cal jettee akka waan mirkanaa'etti hin dubbatin dhugaan isaa booddee dudduubaan gaafa gadi ba'u si salphisuu danda'a. Gooftaan si haa eebbisu.